Surasi najasa kana jechuudha. Yoo nama maatii keessa nashkara akka riyaadhaaf abbaa kee maallaqa maatiin qallabdaa ganama galgala hattu hiyyeessa boosiftee maallaqan haadhaaf abbaa kee asirra naannessita naannoftaa nama gaarii fakkaatte isa amma jinuuna wayii fakkaatti fajaajaa wayii jechuudha. Wallahi naa isin najabtiyuun obsaa isinii fidaan jira jechuudha. Okay ati lakko inni si nyaate maa isi nyaate Sufiyaan? Inni na nyaate biizaa si hojjedha na nyaate beektaa. Ijoolleen shawaa qophaa suuraan fidaa shawaa eessa akka ta'e hin barraa namni beektan ijoolleen shawaa na jiraan deemnaa na gargaartanii please wala gargaaru jechuudha. Mucaa tokkoof walii deebi'aati tokkummaa bu'een dawwalaa fiiti yoonni na buuseedhaa fi deebisi nagashi mucaa sirriitti beeku tokkoof hin dawwala. Shawaadha naannoo kami? Fidi nama sirriitti beeku shawaadha naannoo kami isheen? Nam fichisiisaa qoy kunammoo mucaa tokkoon fida. Okay qoy suuraa siin fidadhaa naaf isaa warri kaan sirreeffataan jira. Leeba. Kuma ganda kan abshir rakkoon hin jiran biyyan jiraanii keessa sentariin jiran rakkoon hin jiru abshir. Kunoo suuraa fi nakaa suuraa laaltanii qoon. Al tokko suuraa laaltanii qoon. Okay. Monitorii nagalchaa ba'a qonna osoo hin taane exact adreesii nama san al tokko adreesii nama sanii ni beeka abbaan maallaqni na jalaa fudhatamee jiru. Adresi nama sani olla mana si kenina location mana kenina nagalcha monitor guys beka monitor nagalcha asman to ding of nagalchu malabasi tokkuma waa suuraa isinii fida waan jedhu na dhageesse ay kwal to sagale kon jiru obsi al to obsi me networking na guys obsa networking na surah sim fide jenna surah sim fide nani networking na obsa guys randati kede gembaga surah sim networking na guys obsa surah sim ke bahasa bismillah ya rabbana akkasumas ijoolleen meeshaa ramadaan galfachuu barbaadan natu sinii galcha akkasitti quba qabaadhaa tamira waan argee amma lakkoofsa galakkisu boran galakkisa lakkoofsa bor galakkisa lakkoofsa jechuudha akkasitti na egaa aboonii turkiin maal ta'e ni turkiin na dide guys ni turkiin na dide suuraan fide naanni turkiin na dide haadharoo ay suni turkiin na dalage misenjara ergi yoo se dide na yala kuno la Alex taayee meerre dhuguma itti Alex taayee kuno amma si erga kuno laal kara keessaa kan sirriitti mul'atu nu godhi la sadiin sitti erge wayna biroo qudura aboonii turkiin maal ta'e gaa'e gaa'e amma sinjira Alex itti naa erguu didee Alex si dhufe Alex oye dubera nakai me networking na dide okay Alex buser huwa masiti coupling ora guys Ijoollee koppiliin godhaa maal eegsi fiduutti? Filtarii duwwaadhaan noo. gadi qabaatti fuula walaammu todraana Kanaaf fuula qaalitiin guddisaa qaalitiin guroo kana. Qoy Sufiyaan al tokko xiqqaadha. Guddisaa gaayis guddisee maayinaan guddatu. Ati taa'i Sufiyaan si xiqqeessinaan bu'inni dhiqan bu'u. Guddisee nu gargaaraa na dide guddisee na dide. Guddisee guddisaa kunoo kana qaalitiin. Wayna biroo kana qaalitiin gaayis. Wayna biroo kana jechuudha. Shiftaa.
Maatii si barbaanna maatii si qofa nama beektani shawaadhaan naannoo ta'e barbaanna. Gaamit Aleksi tayyoo akkanaa eessaa funaanee fida joo barana hoo akkanaa fudhatee dhumne. Anamiti kan fide. Anamiti boo. Jalqabni kun immoo. Eessaa argata si akkanaa. Anamiti nama biraatu fide baan. Woy. Guys, ijoolleen beektan ijoolleen shawaa please nu gargaaraa ijoollee shawaa. Warri shawaa nu gargaaraa guys. Ani beekaa boonii oroo kottu boonii oroo. Boonii oroo galchi modii sari guys. Boonii galchaa modii sari. Tiyyaan boonii galchi boonii oroo galchi modii sari guys. Uummanni gaarrafa ammoo modii tara kadhachuu eegalle gaa modii tara kadhachuu eegalle. Ani beeka tokkummaa saffaa. Maamnaan gannitu. Tokkummaa maamnaan gannitu. Amma sirra taayitu modii tara sii kennuu danda'e nan galcha lamuuna qabeera bara. Wallahi beeku eenyu saffaa galcha. Boonii oroo yookaan maala saffaa jedhamu mucaan tokko. Alex irraa dabatii sirran dhufini. Tokkummaa asaffaa galcha guys. Tokkummaa asaffaa boonii oroo. Okay, tokkummaa invite qabi. Tokkummaa asaffaa. Maqaan si hanaan. Leebaa kana jechuudha hattuu salaattu kashiite irra jira maallaqni. Najasa kana jechuudha. Maqaan hanaan minaaminidhamu kun maqaattiin ashqaabbatanudha malee wana shittaayee fa'i hambaruu fa'i. Shittaayee Qarambisoo Gabra Maarqos Gabra Mikaa'el wama akkasiiti. Tokkummaa. Wayye tokko akkam jirtu nagaan siniif haa ta'u. Nagaa wallahi nagaa akkam jirtaa? Baga nagaa taatanii. Mucaa kana barbaanne. Mucaan kun hattuudha akkuma kana durallee narraallee bira maallaqa nyaatetti bilbila maatii ishee naa kennitee bilbila maatii ishee naan qaba garuu sii barreessaan ture badaanan caqabni malee. Kenni lakkoofsa maatii si amma naa kenni gaajaatu fa'i. Maqaan ishee maalidha? Bilbila maqaan ishee Haannaadha. Haannaa Leeba. Haannaa okay. Fidi lakkoofsa naannoo kam jedhi shawaa keessa? Dharoo amma si galaa. Hamboo naan jette kanaan as keessatti nan beeka qaamaan nan beeka. Shawaa keessa Hamboodha. Hamboo naan jette kana. Asin jira Dubaayima kana jira. Okay, Haannaa eenyu jedhamti isheen? Isheen maqaa abbaa ishee natti bilbila faazirii ishee naalaatiiti harka jira kun bilbilli faazirii ishee duwwaa 949. Maal godheettee si kenniti? Isheen waan baay'ee nu gootetti birrii gara 200 narraa nyaattee waan mangudhaa beekisi. Kennime duwwaa 9. Duwwaa 949. 49 ammas 49. Duwwaa 856. Duwwaa 856. Maqaan isaanii maalidha beektaa? Yoomiifan. Maqaan isaanii maali? Yoomiifan Zawuduudha. Isheen Yoomiifan Zawuduu. Inni bilbilaa jiruu? Tokkummaa. Sirrii miti dubartiitu kaasa. Qoyme. ishee ta'uu danda'a. Hello. Qo'ati. Kinaabuu didi alaa badaan bu'u qaal tokko naaf taate. Hello. Akkam jirtu nagaa keessanii? Jira galata rabbi. Abbaa Haannaan miti isin? Haannaa kan Dubaay jirtu. Abbaa isheeti miti isin? Ishee. Intala Haannaa jedhamtu hin qabdani Dubaay ka jirtu. Dhugaadhuma waaqaa moo?
Nurin. Okay. Isin okay qulqulleeffannee sitti deebina isin ta'uu sadda baamna rakkoon hin jiru qaama nageenyaati. Qaama nageenyaatiin qulqulleeffannee sitti deebina naannatti cufan. Tokkee bilbilli kanuma abbaa anuma abbaa isheeti bilbilli kanuma abbaa isheeti wallaahi. Maqaan abbichaa maa inni? Maqaa abbaa ishee natti himte natti. Aadaa kun naafis tokkeessuma arganii kan lakkoofsa abbaa isheetii jedhan aadaa kun 49 Yoomi Banzawduu jedha turuu koolariin. Waa miyuuti godhadhaa qoitu qaa. Hinduute jedhii amma galaafanna maaltu sin deebi. Okay namni Itoophiyaa keessa jirtame akka isaa dawwaluu dandeessan Alex dawwalee dawwalaa hundi keessa lakkoofsa duwwaa 25 hundi keessa dawwalaa namni dawwaluu dandeessan. Let's go. Dawwalaa kan kaase laawudinaa godhaa. Yetaa abbaatu. እሺ Irriba godhu argina. ሆኖ ደወላን ጅራ የደውሉላቸው ደንበኛ መስመሩን እየተነጋገሩበት ስለሆነ እባክዎ ትንሽ ይጠብቁ። Bilbilaa jirti siin. Rafeen bulu shari'aa sana cufa malee wallahi raffiseen bulchuun. Shari'aa sana cufatee bada malee abbaan kee. Wallahi billahi. Ajjala jirta abbaan kan kee rafeen bulu shari'aa sana cufatee bada yookaan. Qaama seeraatiin isin barbaannaa qabamuun isaa waan oolu miti. Hattu ijoollee hiyyeessa boosiftee nyaattu jechuudha Dubaay keessa dhufattee. Kunoo qaallittii kana jechuudha gaayis. Qaallittii kana leeba najasa jechuudha wallahi. Qaallittii kana jechuudha. Hundi keessa nama sumaan irraa of eeggadhaa. Asubaan jechuudha hubadhaa haannaa jedhamte maqaan sii Dubaay keessa jiraatte jechuudha. Abbaa kan geessitu kabaja irraa fuudhan numaan nu galche. Takka takkaan gayyaamna ganaa. Maatii kee ganaaf hin jechuudha. Najasa na wallahi. Itti bilbilaa hundi keessa nu duwwaa 25 49 itti bilbilaa hundi keessa nu. እባክዎ Duwwaa 856 namni bilbila qabdu kamuu itti tume maraachuu qabna jechuudha. Yetaa abbaatu eenyuun nu seeta. ቆይ ዋሜራ Tokkummaa. ደንበኛ መስመር ስለ Yokkee. Wayye ለመረጥ aboona waamini qoy Sergeera. Sergeera. maallaa ergi saree. Kunuun Sergeera. Suuraa Sergeera. Suuraa maali? Maamma tokko jala jira ijoollee maammee nama hidhu galchaa gaayis. Yokkee. Suuraa Sergeera. Aboo jallisoo obboleessoo. ደንበኛ መስመር ስለተያዘ ማራጋለ በቃ Maa gootii isa Bilbilaa qaama tunni tokkummaa keessa. maal maxxanisa? Yaa tartiibaan dubbanna gurbicha gurra wakkalan na jallis taraa dubbanna. Keessin dubbanna. Na dura dhufee bar. Na dura dhufee bar. Na dura dhufee jedhi kaan booddee dhufanii bar. የደውሉላቸው ደንበኛ መስመር Irratti cufaadhaan irratti. Bilbilaa hundi keessa Bakka duwwaa 25 ሲቱ ዱራ ዱበቴ በር ማቲ ከተን ብልብለ ምናምን ጀተ ያዘለተ እዚህ ደግፈታ ቱርተ ጀላን ካስና እቴት ሄሎ ሄሎ Mucaa keessa na dagaan erga seenaa jedhin. ሙቀራ ኩፍቴ ዱኒ Mukarraa kufteedhi yookaan manarraa kufteedhi. Manarraa kuftee mucaa keessa nu manarraa kufteedhi. Yetaa abbaas. Wallahi fooqarraa kufteedhi. Duub jireenya keessa hirteedhi. የደውሉላቸው ደንበኛ መስመር Ani yaalaan jira bartaa jiru. Tokkummaa. Fooloo na gochii. Hundi keessa nu Ilmaan kufurii. bilbilaa. አመዲኒ ኑራ ቡዚ ባክ የደውሉላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ ይሩት Amaddin maal bu'aa? Maal bu'aa amaddin? Ankuutii hojii dhabar. Kun kana dhagaadhaaf mataa keessa dhaani. Dhiboom godhaggaa. Ifata qaban muuziin haa ta'u miyuutii godhate. Paaspoortii isaan nama harkaa fuudhaafanii. Miyuutii irratti qabaan naanni dubbatu ol galchaati. Paaspoortii namni jalaa fudhattee ol galchaa.
buusanii. Paaspoortii isaa ol galchaati paaspoortii isaa taraa dubbatu paaspoortii isaa harkaa fuuna. Eenyu na buusa? Sheexana haadha isiitiin na buufte yoo? Maali buufte? Mata sheexana bichaa buufte sheexana na buusanii gadi. የደውሉላቸው እንካ ዙበር ታፕ ስክሪን ጋይስ ታፕ ስክሪን ጋይስ እንትን አዝብቴ ናኖ መነጀር አቤታ ላይፍ ኢዝ ሾርት Naannoo mana isaanii ተከተሊ ነመናኖ ተከተሊ ምት gaafataan jira qorataan jira sirriitti. መስመረ ከነ ጩፉ ቀበኖ ወንት ቢራፍ መስመረ ጩፉ ማኒ ቀበሙ ቀበልቱ ቀበዳ ዱዋ ዲደቢ ሸኩደ ሰገል አፍርተሚ ሰገል ዱዋ ሰደሽን ተሚ ጃይቹ እቲ ብልብላ ለምን እንዴ ማለቀ የሰቦ ሲብተ ኩን የሰ ከሺ ተረጅረቹ ረቲ ጩፋ ረባዝ የቹ አባንጌ ለከን መከገዲ ተፈካተ ሰዩና በረከ ሀቱ ተላቱ የቹ ልክስኪዚሚ ከነ ልክስኪሳሚ ከነ የቹ ነጀሰ ከረ ወላሂ itti dawwala hundi keessan lakkoofsa boleessaa qabda naafii si boleessa fuute Lakkoofsa obboleessa ishee tokko Finfinnee jira tokko achuma Amboo jira kan lama isaanii keessaa tokko siifin erga jedhee jira mucaa tokko kunoo itti meen jira barbaadaan jira.